Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhalattoota Itoophiyaa biyya alaa jiraatan waliin guddinaa fi tokkummaa biyyaa irratti haala kanaan marii gochuun seenaa biyyattii keessatti isa jalqabaati. Guddina biyyaafis gahee olaanaa qaba jedhan hayyoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa. Hayyoota kanneen immoo xababu qabataa akka ta'an dubbisee jira. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatiif wayita muudaman ibsa kennan waadaa seenan hojii qabatamaatti jijjiiruu raawwachuu irratti akka argaman hayyoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Gimbii ibsaniiru. Dallaa jibbiinsaa ture jaalalaan diiguudhaanis hojii mul'isaa jiru jedhan. Walitti dhufuun isaanii namoota biraa wajjin wal arguun isaanii uummata kanaaf yookaas immoo siyaasa biyya kanaa keessatti wanta inni fayyadu inni guddaan diinummaa hir'isuu shakkii uummattoota gidduu jiru. Shakkii paartilee dhaaba siyaasaa garaagaraa gidduu jiru shakkii namoota gidduu jiru hir'isuu irratti gahee guddaadha kan inni taphatu. Shakkiin irrateennan amantummaatu guddata. Amantummaan yoo jiraate namni walii wajjin hojjete jijjiirama barbaachisu sana bira ga'uu dandeenya. Dhaadannoo isaan qabatanii ka'anii gamoo saba gidduu jiru gamoo biyya gidduu jiru diignee riqicha walitti deemnu ijaarra kan jedhu kan agarsiise natti fakkaata. Bu'uura dimookiraasii addunyaa kanaa kan ta'e ijoollee abbaa gadaa ta'uu isaaniiti kan inni mul'isu. Achirraa kanaan bu'uura qabaannaan namni tokko hanga kamiyyuu deeme hanga kamiyyuu samaksoo barbaade hin maquchuudha daandii sanarraa. Dhalattoota Itoophiyaa fi paartilee siyaasaa biyya ambaa jiraatan waliinis dhimma guddina biyyaa irratti walitti dhufanii waliin mari'achuun isaanii shakkii fi jibbiinsi ture irratee hunduu jaalala biyyaa akka qabaatuuf gargaara jedhaniiru. Gama siyaasa Itoophiyaanis hiikkaa inni qabu guddaa akka ta'e hayyoonni kunneen himaniiru. Mootummaan tokko ibsituu saba biyya sana keessaati. Jaalala mootummaa sanaaf qabuu fi biyya sanaaf qabu karaa mootummaa sanaa kan inni ifuu danda'u. Isa kana immoo haal duree tokko malee warri biyya alaatti argaman kun sirriitti jaalala isaanii, kabaja isaanii, simannaa isaanii naannoo xiyyaaraatti ba'anii kan simatan ta'uusaa kan ijaan arginu. Kun immoo baay'ee kan nama gammachiisuu fi duratti kan ta'e hin beekne har'a immoo wanti haaraa kan ta'e kan mul'isudha. Muummicha ministeera Itoophiyaatiif simannaan lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatanii fi paartileen siyaasaa taasisan immoo seenaa Itoophiyaa keessatti kan jalqabaa ta'uu himaniiru. Kun ammoo kan agarsiisu Itoophiyaan geggeessaa uummanni jaallate qabaachuu ta'uu agarsiisaa jedhan. Kanaan dura muummicha ministeeraan namoonni turan abbootiin aangoo adda addaa namoonni turan Ameerikaa dhaqanii mana bunaa jala taa'anillee dhuganii ka'uutiif yeroo boqonnaan arganne ture. Amma garuu hundumtuu arguudhaaf, simachuudhaaf, dubbisuudhaaf, yaada isaa ibsachuutiif amma imammaan isa qabutti argaa kan jiru. Kun immoo naata'iidhaan utuu hin taane misooma dhufaa jiru, jijjiirama dhufaa jiru, ilaalcha gaarii dhufaa jiru argee jijjiirama kana deeggaruu Ameerikaanis waliin tokko ta'uu ishee argisiisaa jechuudha. Jaalala biyya isaaniif qaban rakkoo biyya isaanii keessatti uumame jecha jaroonni biyya alaa yookiis biyya ambaa jiraatan yeroo adda addaa yeroo isaan nyaata malee hiriira nagaa ba'an bakka mootummaan Itoophiyaa sirrii miti yeroo isaan jedhan argaa turre hundi keenya kan beeknudha jechuudha. Har'a garuu kun faallaasaa ta'ee mootummaan dhuguma biyya alaatti simatamee beekaa jenne hundumti keenya kan beeknudha. Sabni Itoophiyaa kan beekudha. Xinnaan guddaan jechuudha.